Sadarkaa Ministeera Muummee itti aanaatti Pireezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa amajjii 23 haga 25 bara 2017 waadaadhaa haga aadaatti mata duree jedhuun kan gaggeeffamu yaa'ii idilee lammaffaa paartii badhaadhinaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Yaa'iin kun karaa milkii qabuun akka gaggeeffamuuf qophiin duraa xumuramuu kan ibsan obbo Adam paartiin badhaadhinaa badhaadhina hunda galeessa ta'e Itoophiyaatti mirkaneessuuf paartii ergamaa fi mul'ata dachaa qabatee hojjechaa jirudha jedhan. ይህንን መሪ ቃል የመረጥንበት ምክንያት በዋናነት በሶስት ጠቅልሎ ማስቀመጥ ይቻላል። mata duree kana kan filanneef waliigala karaa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa mata dureen waadaadhaa haga aadaatti jedhu ergama paartii badhaadhinaa ifatti kan agarsiisudha. Paartiin badhaadhinaa badhaadhina hunda galeessa ta'e Itoophiyaatti mirkaneessuuf kan hojjetudha. Sanaaf ammoo yaada qaba. Paartiin keenya yaada fi yaadama badhaadhina sadarkaa paartii fi dhaabbilee mootummaatti qofa kan hambisuu osoo hin taane jijjiirama yaadame sana fiduuf qabsicha kan uummataa taasisuuf hojjechaa jira. Lammaffaa mata dureen kun imala qabsoo keenyaa fi bu'aawwan isaa ifatti kan agarsiisudha. Paartiin badhaadhinaa waadaa gochaan mul'isaa kan jiru paartii imala sirrii irratti argamudha. Sadaffaan ammoo qabsoo itti aanu keessatti hirmaannan keenya ifatti kan calaqqisiisu ta'uu qabaa kan jedhu of keessaa kan qabudha. Itoophiyaa fakkeenya badhaadhina Afrikaa taatee ijaaruuf yaada fi abjuu guddaa qabatee hojjechaa kan jiru paartiin badhaadhinaa yaa'ii kanaan dhimmoota agarsiistuuwwan badhaadhina Itoophiyaa ta'an hedduunis kan itti kaa'aman ta'uu dubbataniiru. በፓርቲው ጉባኤ የሚወሰኑ ውሳኔዎችና የሚቀመጡ አቅጣጫዎች yaa'ii paartiitiin murteewwan darbanii fi kallattii kaa'amaniin jijjiirama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyya kanaa keessatti dhiibbaa uumuu kan danda'anidha. Lammaffaan paartiin badhaadhinaa mataa isaan paartii jabaa waan ta'eef akka addunyaatti baay'ina miseensan paartilee tokkoffaadha haga kurnaffaa jiran keessatti hammatama. Yeroo ammaa kana paartiin badhaadhinaa miseensota miliyoona 15 fi 700 qaba. Paartiin keenya hirmaachisummaa, madaalawummaa karaa hordofeen yaadama biyya keessan biyya guddoo ijaaruuf karoora fi abjuu jabaa qabatee hojjechaa jira. Namoota baay'ee biratti Itoophiyaan fakkeenya badhaadhinaa Afrikaa ni taati abdii jedhu kan horateedha. Murteewwanii fi kallattiileen hoggansa paartichaa cimsan keessoo paartii fi hojimaata paartii kanneen cimsanii fi ijaaran yaa'ii kanaan kan ka'u ta'us Pireezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faraan ibsa miidiyaaleef har'a kennaniin himaniiru. የመጀመሪያው ፓርቲውን የሚያጠናክሩ ውሳኔዎችና አቅጣጫዎች yaa'ii kanaan kallattiiwwanii fi murteewwan paarticha cimsan ni darbu jedhamee eegama. Paarticha hooggansaan cimsuu, ijaaromsaa fi hojimaataan cimsuu, tokkummaa gochaa fi yaada keessoo paartii cimsuudhaaf. Lammaffaa murteewwanii fi kallattii mootummaa keenya cimsanis ni darbu. Mootummaa paartii keenyan hoogganamuun ijaarsi dhaabbilee eegalame cimee akka itti fufuuf dhimmoonni garagaraan ni darbu. Kallattii fi murteen nageenya waaraa biyyattii kanatti fiduuf gargaaranis yaa'ii kanaan ifatti ka'uun ni mari'atama. Gama biraan jedhan obbo Adam oomishaa fi oomishtummaa guddisuu, carraa hojii uumuu, qaala'insa jireenyaa salphisuu fi dhimmoota diinagdee biyyaaf fooyyessan irrattis yaa'ichi murtee adda addaa ni dabarsa jedhamee eegama jedhan. እምቅ አቅም በሚገባ በመጠቀም ይበልጥ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ qabeenya dilbii qabnu sirnaan itti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa keenya dhimmoota guddisuu danda'an irratti kallattiin ni kaa'ama jedhamee eegama. Qaala'insa jireenyaa salphisuu fi carraa hojii uumuu irrattis kallattiin ni kaa'ama jedhamee eegama. Waliigala guddina diinagdee eegalame itti fufsiisuun akkaataa danda'amu irratti kallattiin ni kaa'ama jedhamee eegama. Gama damee hawaasummaanis murteewwan hiikoo qaban ni darbuu jedhamee eegama. Adeemsa paartii fi mootummaa jabaa ijaaruuf taasifamaa jiru keessatti gaafilee ijoon hawaasa biraa ka'an kanneen deebii hatattamaa barbaadan ifatti ka'uun irratti mari'atamee murteen kan itti darbu ta'uu obbo Adam Faraan eeraniiru. ጠንካራ ፓርቲ ለጠንካራ መንግስት ግንባታ ወሳኝ ነው። Paartii jabaan mootummaa jabaa ijaaruu keessatti baay'ee murteessaadha. Mootummaa cimaan ammoo biyya jabduu ijaaruuf hedduu barbaachisa. Kana waan ta'eef hojiin hojjennu hundi kabaja lammiilee fi biyyaa mirkaneessuudha. Paartiin badhaadhinaa abdii taasifatee hojjechaa kan jiru humna lammiilee fi biyyaati. Yaada fi gaafilee ijoo hawaasni kaasu kan marii uummataan adda ba'an irratti kallattii fi murtee ni kaa'ama jedhamee eegama. Paartiin badhaadhinaa akka mul'ataatti kan qabate badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuudha. Yaa'ii kana keessatti miseensonni sagalee qaban 1,700 kan hirmaatan yommuu ta'u paartilee morkattootaa dabalatee biyyoota garaagaraarraa paartileen obbolootaa affeeraman kan hirmaatan ta'us obbo Adam dubbataniiru.